waan godhuu qabdan Oromummaa fi Oromiyaaf hojjechuun barbaachisaadha isiniin jechuu barbaadeeti. Nutti haa dhagahamu Oromummaan ilmaan keenya maal akka keessa jiran qabsaa'onni keenya maal akka keessa jiran ni agartanii jechuu barbaadeeti. Ilmaan keenya dhumaa jiran lafa teenya akka godhaa jiran ni agartanii jechuu barbaadeeti. Oromoo yeroo mara biyya ambaa kana keessa ka jirtu lafa lafeesiitiif falmachuun barbaachisaadha. Namni lafa yoo qabaate kabajaa qaba. Eenyummaan teenya tana jechuu barbaadeeti. Eenyummaan teenya tana Oromoo teenya namni bilisummaa barbaadu tarkaanfachuu qaba. Qabsaa'uu qaba. Yoo qabsooyne lolchiisin bilisummaan harkannu jechuu. Saniifuu Oromoo teenya shamarran keenya qeeroo teenya ijoollee keessaafuu amma lafaa kaate qabsaa'uun barbaachisaadha isiniin jechuu fedheeti. Biyya fi abbaa falmata. Roorroo abbaa firraa ittisa. Oromummaan isinitti dhagahamuu qaba. Dhiigni ilmaan Oromoo baraa dhufaa dabraa gannaqamaa jira jechuu barbaadeeti. Saniifuu Oromoo teenya namni gaachena dubaa qabu gaachena keenya wajjin lollee lolchiisu gumaacha waan dandeenyu gochuu lafa lafee teenyaaf hanga kanuma beeka afaan Ingiliffaan beeku dhiifama naa godhaa. Galatoomaa isiniin jechuu fedheeti. Koominiitiilee teenya hundi keessa galatoomaa. Somaalees Oromoos hundi keessan ulfaadhaa. Garuu dubartiin Oromoo Oromummaa qabaachuun Oromiyaa barbaaduun itti yaada isiniin jechuu fedheeti. Dubartoonni biraa isteet adda addaa keessa waan godhaa jiran numa agarraa numa dhageenya. Garuu warra lafaa fi lafeef qabsaa'u ta'uu qabna isiniin jechuu fedhe.